ibidda zalaalamii warra keessanitti gallakkistanii deemu. Sanumayyuu biyya ormaarratti jechuudha. Namni kamuu koo gammachuu qabaatee hin jiraatu. Cinqii hedduu keessa jira. Hunduu sobee ilkaan hin kolfa. Cinqii sana garuu seexanaaf bakka kennuu hin qabdan. Wanti hin darbine hin jiru jireenya lafa kanaarra dhugaa waaqayyoo isiniin jedha. Kanuma murteessinaa ofuma ajjeesinaa bakka waan of ajjeesuu jedhamu keessa keessan keessaa balleessaa. Rabbi guyyaa keenya eegeenuma nu fudhata. Amma barbaadde haalli yoo isinii mijachuu baate dhiiras yoo ta'e iseen isin jibbee isin kooree dhiira deeme fakkamitti of ajjeestu maal bakka eenyumaaf of hin ajjeesinaa. Rabbitu lubbuu keessan uume rabbi isinaa fudhatu. An kennan galli shamarrumti keenya bichaa maaliif yeroo hundi of ajjeesti kanuma gaafii natti ta'e rabban. Ijoolluma keenya qofatu yeroo hundi maaliif kun naagaluu dide bar abaarsa qabnamoo wanti isaa maaliin. Zuzu of ajjeesuu fi nama ajjeesuu isaan baramne. Barabde kin bakka yaa ushii bichaa miti ka warri kaan of ajjeesaa jiru miti warra abdii murate amma koomentiin dala kanaa jala galtee soo laaltee bakkee poossotamtetti anis nan dhufa anatu kanaa jira anis sin qaqqaba wantoota akkanaati kan dabarsan sii galee. Gaafa takkas jettu seexanni itti si gafaaffaati. Bakka koomentuma jalattuuyyuu waan akkasiin barreessina amantaa qabdanii yaa rabbi kanarraa na eegi yaa waaqayyo kanarraa na eegeedhaati rabbi keessaniin garadhaa. Mee koomentii mucayyoo poostii kanaa jala galii ilaali hunduu anatu taranyaadha anis nan dhufaadha bakka. Komentii barreessinaa emoji bochaan barreessinaa please. Waanumti dubbannu nu harkaa badaatii jira dhugaa waaqayyo. Akka keessa ol deemee please. Naggeessi barreessaa jirti laata? Jirtu foodoo naan deebine. Maqaa ishee nuuf himaa. Emoji bochaan erginaa please. Hundi keessan namoonni emoji bochaa waan hin taane ergaa jirtanii of qabaa. Olii kan jedhu naa galchaani oliin hin beekaa waliin illee tureera. Olii naa galchaanu lammii kun. Akka lakkoofsa qofaatteetta lakki bu'uudhaafanii. Olii isa qabu. Olii makeenya. Okay, qoynan galcha. Akka Mee leellisee kan jedhamtu kana galchi mee masi warri bultii ishii diigee kanaan ga'e har'aoo poostii godhuu laata yaa Oromoo itti barreessitee jirtu wanti beektu jira mee gamtee. Lakki kan biraa ta'uu danda'a. Akka dubbismee nagee. Akka miyyuu irraa kaafadhu dubbismee. Dubbachaan jirtu waan ta'eef shirnaa godhaa booddee. Akka Mabbichimtuu maayin yaa. Kalaas gad buusa arga dubbachuun dandeenye namni mataa doomaa hundumtoonni edee. Mee namni biraa namni itti dhiyaatan yoo jiraatan namni biraa namatti dhiyaatu hin jiru. Qo'eeshi ani mucayittuu hin fida qo'e mucayyoo ishiin ragaa akkasii naa kennite san hin fida qo'e mee yoo ishiin beekte ta'e irraa jira. Aqii bu'ii fidee kootu sabbu. Okay, qo'eeshi naa dhuftu ishii sirriitti hin beekti waan ta'eef nutti himtu. sheer godhii fedhime. Yalla horii dubbadhu bagana gaanufte. Yoo yaali. Hin turtaan miti isin. Oliin as Dubaay keessa jira moo? As ture. Oliin informationii ishee sirriitti kun beekaa haa dubbatu. Dubbadhu Oli. Oli. Isaati ta'uu danda'a kai. Seenaa mucayyoon tun guyyuudha beektu. Shamarra baay'een qaba mucayyoon tun eenyu isheen dammeen beeku ani. Sabboontu as deebii keessa buuteetti as deebii. Wayyoodha. Dhalattu magaalaa keessatti miti garuu nama beekaa ture odoo achi taa'e.
aanaan ishee guyyuudha damme. Aanaan ishee kuyyuudha. Jirtu nagaa keessanii. Okay, eenyuun jedhamti ree olii welkaam. Mee dammee guddisime hawwii yookaan dammee guddisaame kuyyuu naannoo kamidha dammee nama beeknudha. Qorannee barbaanna. Magaalaa keessa miti. Kuyyuu magaalaa keessa miti jechuudha. Namni namarratti dawalan kun Odeeffannoo guutuu hin arganne amma ilaa. Odeeffannoo guutuu wanti nuti argannu tokko illee jiru. Warri odeeffannoo guutuu of harkaa qaban naannoo maaltaatitti boqottee jiru. Anu halkan keessa sa'aatii meeqatti kaleessa odoo nuyi gasteerra jiru nutti maa jiran miti turan miti masi. Foogirraaf darbattee. boqotte. Foogirraaf darbatte eessa Dubaay hin jiraatti? Okay, yoomidha har'adha haaraadha gara qeerransaati. Okay, maqaa maatii seenaa fi maatii rakkoon qabu maatiitti dawwallee gaafachiisuu hin dandeenya. Waan rakkoo qabaree qorachiisuu hin dandeenya. Aanaa irratti dawwallee. Warri beektan. Cacarinoo. Warri beektan seenaatii odeeffannoo gahaa nuu kenname. Lalisee galchaame. Hawwii koo bira jirtan ni torki kiyyannaa harkisuu didaa jira. Lalisee galchi koo argadde. Ila dammee koo ani ijoolleen maaf dhugaa ishee dhossita waan akkasii naan jechaa jiran. Dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa ishee nama barbaadu malee nama dhugaa ishee dhossu miti. Dhiisati jechuma namaa irratti hundaa hin baay'isu. Okay, ani obseen dhugaa dubbachuudhaa fi obseedha maqaa ishee isinitti hin jira. Iddoon ishiin itti dhalatte aanaa kuyyuu ta'ee Willincoo yookaan darroo Willincoo iddoo jedhamudha. Garuu sababa haala nageenyatirraa kan ka'e maatiin ishee walakkaan akkam beekutti yeroo aniif isheen yeroo tokko kan biyyaa baane 2023 gara Dubaay dhufnee jechuudha aniif isheen. Isheen duraan ana geggeessite ani immoo isheen immoo duddubbee koo torbee lamaan booddee dhufte 2023 jechaadha. Kanaafi maatiin ishee walakkaa obboleetti ishee abbaan ishee haala nageenyatirraa kan ka'e kuyyuu jiranii. Kana booddee kuyyuutti galuu barbaadu waan akkasii kana jedhanii jechuudha yeroo sana. Ani dhugaa ishee waan beeku waan dhoksuun qabu hundi keessan kanaaf hubattanii bilbila maatii ishee immoo an duraan nan qaba ture kan miciyoo durbii ishii takka. Akkuma biyyaa baheen anis bilbila koo nan jijjiire isheenis hin jijjiirte. Sana booddee bilbila maatii maal hin qabu ture. Garuu mucaa tokko kan isheef gadi bu'iinsa yookaan ollaa ishii nan qaba ture. Inni sun immoo hiimoodhaan nan qabadhee jira malee lakkoofsa kiyya isa qabatee jira malee ani qabadhee hin jiru. Hiimoo sana immoo sheerii isinii gochuu hin danda'a. Hin hojjetu garuu mucaan onlaayinii irra hin jiru. Torbeeyyuu taree jira jechaadha. So kanaafi akkasitti akkanaa hubattanas isiniin jedhaan. Liinsi kun beektaa maatii ishee beektaa maqaa isaanii beektaa. Olii koo baga nagaa dhufte. Jirra jirtu sin nagaadha. Maa hin boo'inaa gaayis irratti cufama. Warningi natti kennaa jira. Olii mucattii kana hin beektaa yeroo darbellee walitti taasifneerra nafsihi. Mucaaf kun qaamaan wal argitanii cidhi yookiin immoo yaada jiru waan ifa sii gooteetu qabdi. Qaamaan hin beeku. Qaamaan hin agarre garuu mucaa kana yeroo nani mana firoo ture guyyaa tokko. Ammoo qabu hariiroo jaalalaa isaanii hin beeka. Firoo biratti sa'aatii heeraa viidiyoo haasa'uu ishee hariiroo jaalalaa qabachuu isaanii bareechee hin beeka. Gurbaama isin fidee biratti jechuudha. Sagaleen olii jira gaayis. Olii sagaleen kee fagaatee jira. Olii sagaleen kee hin jiru. Sagaleen olii hin jiru. Meeshaa wanti wallaggaa ol deebisaa sabbootu ture. Masii amma maatiin ishee argameera. Maatiin ishee argattaniittu. Obboleessi eenyudha? Obboleessa galchaa jechaa jiru moo eenyudha obboleessi? Maatiin isheen argamne seenu. Obboleessa yoo taate tokko barreeffadhu. Obboleessa lakkoofsa tokko Masii meenaa barreeffadhu. himimee maatii ishee argattanii. Akka abar dubbachuu
bar yeroo meeqa si dhaggaafataati turre nu dubbachuu deebe qaali kakka galchame akkasi jammar maqaan dureettiin sirriitti beeku dureetti kottume lidaa jira lakkoofsa isaanii barreessuu jalatti ano qome dureetti ni jala jirti dureettii gashima qo dureettiin gashi xiiqiin obboleessa jechaa jiru dammii ko eenyuun xiiqii xiiqii lakkoofsa tokko barreeffadhu mee xiiqii hawwii kositti mul'achaa jira xiiqeemti kan jedhamu nagaraan jirtu xiiqi qoy argeera amma masi gahe ol galee kuna Uummata agartanii. Akka jiraatti xiiqii anaa dhufu Nagaadha miti isin. jira akkam xiiqii Nagaadha akkaminni waanuma isaatti wallaalee koo amma laayivii irratti isin agarree naan dhufe. eessa artaati Salaalee Addis Ababan jiraan. jayoo miita Maatti. eh Salaaleen jiraanii Addis Ababaa. micayyoo hin beektaa Obboleetti koodha. eenyu jedhamti maqaan ishee Maqaan maatii kaaroo obseedha. Garuu tiktookii kaaroodhaan banatteetti malee. Mucaa beektaa reetiige. Mucaan kaminni? Beektaa reetiige. obsee eenyuti xiiqi obsee eenyuti Obsee kaffaalaa caala kaffaalaa obboleeyyan nuti. eeyyee obsee kaffaalati isheen illee iddoon dhaloota keetii eessareeti jalqaba ija dhugaa dubbaddaa iddoo kanatti gaayis immoo salaalee keessaa ganda kamii dubbadhu gochaa dhiisa gaayis mo'icham amma kana obboleessuma inni obboleessuma bakka obboleessa isheeti kalaqsa een obboleessa isheeti anaanaa dhoobu nageenya keessa gadu nageenya lafuna anaani gooftaa Waasaan hubachiisa gaa uummata uumaan hubanne bilbilli shideen gaddanaa hojjechuu deeka. Eessa buchoo gandi keessa mee nutti hime aanaan kee kuyyuu namti gandi keessa nutti hime sitti himna rakkoon qabu maannoo fi boontuun beektaa Ganda darroo wullincoo ana kuyyuutti geenya. indee kaffaala dajanuuti ati aan kaffaala dajanuuti ati Ana een kaffaalatiin darroo cangii moo darroo wullincoo. kaffaala dajanuu darroo wullichooti miti kaa darroo cangiiti malee kaffaala dajanuu sanbataati Adeelam kaffaala sanbataati kaffaala sanbataati. okay kaffaala sanbataati faajarin gaafata amma argataniitu maatii mitiire xiiqii tasgabbaa'ii waan jiru ofiin boontu larkisaati warra koomintii ragaa yookaan immoo koomintii ofumaa dargichaa ilaala. Namni si bira jira xiiqi nama bira jirtaa mee? Maa bira hin jiru amma. Maa horgofamtaree maal taateree suuta jedhi tara gaggeemaa miti. Ijoollee si bira hin jiranii namuma ta'e wayii bira hin jirtu mee nama bira deemtu nama bira deemuu dandeessu? qoy nan gasha ofiin boontu kuna Jira garuu namni ijoolleen jira. Koonu mee nama bira nu geessi mee nu dubbisiisi mee akkanatti ta'e simettee dhufan lamaan nu gargaaruu dandeessare. Maa boso homaan taane bar. maal taate xiiqi Oyye. ijoolleen qofaa si bira jira silkiitti kenni warra si bira irratti silkii kennime Irraa fuudheen jira. biraasik Siqeera. mucayyoon hin boqattee suuta jedhi gadi teechisiitti bishaan obaase Homaa waan uumame kana adda hin baafanne nuyi amma dhageenyessi wanta uumame homaa adda hin baafanne. ati suuta jedhi isatti himee maaro warri miidiyaa daraa waaqa sinumee tasgabbaa ijoo dura maatinaa dhagaan waa akkanatti dhageecha nama odoo du'aadha obboleetti keechanii ta'e maal gootan
Wantichi yoom uumame? Edaa halkan. Kan edaamu? Maaloo dammoo? Gama warraa of darbitee jedhanii inni qulqullaa jira. Ijoolleen itti dhiyeenya jedhanii qulqulleessuu ati suuta jedhi obboleessa hubachiisi. Maatii hundatti kumaatee miidiyaa irraa gadi bu'aasin akka miidiyaa irra dhagaanii hirrifannee maatii hunda biraan gahaa tole. Yaa ta'u rakkoon qabu waan jiru meenuu beeksisaa kan karaa kana yoo ta'e malee wanta beeknu hin qabnu. Ijoollee ishii beekus immoo bilbilli ishee nu didi. Rakkoon qabu ijoolleen itti dhiyeenya jiranii reeffi hospitaala jiranii isin wanti godhaa tolee mucaa tasgabbeessiti maatitti illee himaadha gadi bu'ii kaalaasaati. Yaa ta'u ishee rakkoon qabu. Maqaan nutti fuudhee maal goonaa miti. Ofiin buchoo biraan finishii biraan deemina Biraan deemin tolee xiiqii biraan deemin ati. Birumaan jira walumaan jirra maadam isa biraan deemu. Maatii hundattuu himaa tolee. Biruma taa'e bakka hojii soo ta'e dhiisee biruma taa'e. Yaa ta'u ishee haa ta'u. Wajjin ingala rakkaa usin biyya tokko taatan ingala wajjin. Rakkoon qabu wajjin hojii hojjechaa jirra. Finfinnee naannoo kam jiran? Darajjee damoo eenyuati? Ani isa bira argtu. Obboleessi mootaa. Xiiqii Finfinnee naannoo kam jirtan? Gaariin. Haa. Lakkoomsa isaarraa fuudhaa jechaaru lakkoomsa irraa fuudhaa Nagee galchaan himee. nagee